Mustafa di faman urate video kan yo ka argu justate bakka dinjiratu wada kana so kenan akasi Mustafa ni ndemar ma jede gandara deme jarti arfude jede dala bare dulaleyo ittadaku abbana ci daqiti rabbi sa demaru yare mali baro wajira rabbizu kanafu sabontu tana fi nevi waso kameran kenif dur infufurti arras drama darene ni sodatte ta mama bishantu na kesi ayte si dure kesi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة دعوتوتا أورو وود يا جتان أورو دينو نهوندا يشوف شارع لك نهوندا ورّو تاسي ترجتان ما تكايس رندو أفان تكام بكتكتي السلام عليكم جراني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وين يلا الله أكبر إيه بيجرو أنا اللي بيلد أبتش جراك كم تنامي لا أنا في الدعاء سجل نامني الدنيا سنين بيلا وسا أبدي نبرسي زيرو هاسون نيا تاويتا كنجين أكستانا نبدأ جمرو لا جمرو انتو اسم بوري جمرت أنا ما يقاله جمرو انتو يقالوا مالي أنا يوم ما هيك كبير كسيرة بدو قبون كبو تورد دعوتوتا كينا دران درسينه أستاذ كينا كامري تيف قدّا أيوة ربنا وجنة ساقودو ربي ورجعنا تقول آمين دعاء ودافي نون تكيسانو أستاذ كينيا كمال هيبو أما أكاسم جالمو اللي ورانا بالسمة ورمو كستي وريقة بدينيا كنا جالمو اللي جالن كينيا هم تكيسانو ربين جنة الفدروس يسناقا متشيسو ورا ربي جنة هناكانيسو رجع يسار ربي هباس ربي جنة لسانا كلامي آمين رجع يسار ربي هباس آمين فكاتو أكاسالي ربي بيه تسال بيسو ديجا كمال هيبوتي في ديجا هاجعلهم ديسات ربي هباس ربين هباس وكانوا لفرر كسني هكسني نمني مكا أرموتين نمو قالين نتكم نم مكا أرموتين دما ولدنا والله جدم نجي يرمو هنداو نتي أرمون نمني قرتي دوغا بربادو دوغا أرمو بربادو يرمو هنداو ديني خينيا فجأجرا قرو دوتي كمال هيبوت أران تناتوني حالا قرانو نياتي هاجعلوس ديني أكا جيسني بينا تقولي تاتو غرتي أكتدوه دوغا إني دبته غرتي نفتنيان أكن أكر جيه دبته حق جرو دبتو سنرتي نفتنيوما جيس جيه أورمون غرينس فدته خونس حق جروسو بيخود دسه غرو دبين كمال هبوتوني إسر راك باته
wanni kun nama kalee qabsoo gartee fakkeenya Oromoo hundaa ta'e osoo jireenya isaa fooyyeffatee akka bareeda jiraatuu danda'u qabsoo tanatti ida'ame fakkeenya ta'ee nama gartee ijoolleen Su'uudii irraa galte meeqaatame waraana adda bilisummaa Oromootti ida'amte barattoota meeqaaf barumsa isaa kutee waraana adda bilisummaa Oromootti ida'ame yeruma hundaa'u namni akkanaa fakkeenya ta'ee bakka gartee lolli hin jirre taa'uu qaba malee an akka kiyyatti akka mataa kiyyatti waraanni eegamuu qaba. Tanaaf garuu har'aan tana wareegamuun isaatuun dhugaa dhabuu keenyaatu nu aarsa hayni isaa ba'uu qaba akkaataan itti du'ees ol baanii akkana jaanii dhugaa jiru nu ibsuun sila waan bareedaa na fakkaate akka mataa kiyyatti isiyyoo maal jettame naa biraallee sun taane jaalama Oromoo ol beetu bachuu qabu dhugaa jiru akkas naa biraara dubbiin feenu beeka namni irraan feenu hooggana waraana adda bilisummaa Oromoo jaalama Rootiri Baarraa akka ol bahee waan kana dhugaa jiru abbaa isii yoo ofiillee ajjeesanii jiraate yoo ammoo lola keessatti du'ee jiraate dhugaa jira ol bahee akka dubbatu bara. Dubbii maani dubbatee jira? Dubbii maa irraan feenu? Dubbii maa feenu? Dubbii maa achi keessa jiru dubbii maa biyya biraa ta'an waraana keessa jiru isaa wajjin jiru san feenu nuti. Eeywa namni dhugaa isaa baasuu qaba dhugaa isaa dho'isanii takkiin diina ajjeese takkiin immootu nuti ajjeesee hin ta'u gorree jedhanii dhugaa dubbachuu yoo ofiillee ajjeesanii jiran. Ofii wal ajjeesan jedhanii olola dhara nama cimaa kana ajjeesanii bilisummaan nuti barbaannu wayitu hin jiru gabroomutti jira nama ciccimaa nama jaallan keenya nama silaa nutti qaalii ta'e dhabnee bilisummaa haa caalutti dhabnee bilisummaa ustaas Kamaal Heebbootiin alatti argannu iyyuu akka mataa kiyyaatti nutti haaftu jira nama akkanaa kana itti dhabnee wareegamni kafalame wayitu hin jiru maal jennaan diina miti keessa ajjeese jechuutti jiranii wareegama akkamtu kafalamaa jira yoo diinni san ajjeefne ta'e ofumaa wal ajjeesan jedhanii ammas olola biraa Oromoo teenya akkasiin faffacaatu akkasiin tokko hin taane akkasiin waggaa dhibba gabroomtu nu godhuu jiranii akka amma agarru kanatti gabroomutti jirra malee dhugaa dubbachuuf bilisoomutti hin jiru osoo ustaas keenya kana diinni ajjeese dhugaadhaan bilisoomna bilisummaaf wareega kafale jennaa garuu kun wareegamaa miti kun shiraatu nurratti deemutti jira wal ajjeesan jedhanii yoo akkanumatti wanna jedhan taate gabroomutti jirra isaan alatti immoo nuti gabrummaan nuti feenu wayitu hin jirtu lubbuun teenya isaa irra qaalii miti tahaa caalu hundeessa illee gaafa namni inni du'ellee nama hedduutu wajjin gabbee hiriira bahee itti lubbuu fi dhabe jechuudha har'a garuu namni isaaf jedhacha dubbate hin jiru dhugaa dubbanne akkuma haa caalu fi illee garaagarummaa nutti hin qabu hundiyyuu nutti qaaliidha jechuudha Kamaal Heebboo immoo kanuma daranitti immoo nama dhiyoota na waraana bilisummaa Oromootitti makame waraana dura dhaabatee inni kaloluu qabu miti maaliif jennaan warri waggaa dheeraa leenjii osoo jiru isa dura baasanii yoo inni du'u taatellee dogongorri bakka hunda jira jechuudha shakkaati nama bishaan fudhate kooma ciqa qabatu san taa'aa jiraachuutti jirraa jechuudha kamtu diina kenna kamtu fira kenna addaan wallaallee jira dhugaa dubbachuu fi haqa isaa rabbiin waa baasu hammishee warri qaamni isin ilaallatu yoo sagalee keenya dhageettanii jiraattan dirqama dhiini isaa nu ba'uu qabaa Oromoo illee yoo taate namni Kamaal Heebboo ajjeesa qixaatii isaan malu adabbii fudhachuu qabaan jira gara mataa kiyyaan. Hundaafuu ka amri ta'e hunda rabbi biyya laaffisuu fi rabbi nama jannataa godhu haqa isaanillee rabbi nu haa baasu haqa nama hundaaf rabbi nu haa baasu. Akkasii amma gara sagantaa keenyatti fufnaa nu hunduu gaddina jirra. Gadda keessa jirra ta'ullee gara amma gara sagantaa keenyatti turra rabbi haqa baasu hundaafuu jaraaf. Sagantaa keenya kaarraa maaliif kan jettan taatee chaanaala Oroodii irraa argamna viidiyoon kun Oroodii irra gadhiifama. Sababbiin maal jettan innis abbaan Oroodii eenyuun Mustafaa jedhama. Mustafaa jechuun eenyu yoo jenne gabaabamatti Mustafaa jechuun eenyu. Mustafaa jechuun obboleessa keenya kan yeroo hundi waliin nu agartani. Mustafaa Hammuu jedhama jechuudha. Mustafaa Hammuu jedhama. Akkasii obboleessa keenya yuutubara nu wajjin jira chaanaala duraan xiqqaa qaba ture chaanaala isaa kan duraan xiqqaa maal ture? Xiqqaan Oroo. Shaashee shoo jedha shaashee kana seenaa ajii seenaa isaa miti shaashee ture deebisuudhaan immoo Mustafaa Hammuu jechuun seenaa isaa gabaabamatti yoo isiniif himnu Mustafaa Hammuu YouTube duraan irraa jadiid fa'aa wajjin eegalee nu wajjin eegalee dalagaa ture chaanaal isaa guddatuu didee maal jedhee jaartiin qabu rabbi jaartii kennuuf jedhamee takka nama jaartii fuudhu barbaadu nama dalagataa nama cimaadha akkuma Muktaar fa'aa akkuma Mustafaa fa'aa hiriyyama akkasumas nama dalagachuu namas fuudhellee kan namas karooras qabu samoonni xiqqoo hamileen tuqamte kanaafu hamileen maaliif tuqamte akka jettan taate Mustafaan ni dalagaa adda isaa yeroo hedduu yuutubara ilaaltan yuutubara laaxee an kophaa kee ta'e anaa dalagurra jaartii ta'anii yoo dalagan irra deemachuuf fakkeenyaaf anumarraa yoo ilaala yuutuba Adaamaatu biratti ka afaan Oromootiin irra dalagu 100 galuuf waggaa dheeraa ture maaliif yoo keenyatti taate jaartiin afaan Oromoo beektu Amaariffaan daleedi jaartii ta'anii Amaariffaan daleenuuf 300 ol qabaa jechuudha ka Amaariffaa ka afaan Oromoo jaartii taatanii yoo dalagin
Silaa jaartii yaa wajjin piraankii waan adda addaas wajjin kan dalagu taate chaanaalli kun hedduu deemaa jechuudha. Dhiira waan ta'eef akka laaxeetitti na ilaalanii jechuudha afaan Oromooti irratti. Maaliif Amina fa'aa wajjin Kifaaya fa'aa namoota dhalaalii takka takka wajjin dalaga malee jaartii namaa fa'aa. Akkasuma kaakalas silaa jaartiin afaan Oromoo beekte akkasii oofe hedduu oofaa jechuudha si galee. Kanaafuu Mustafalleen immoo laaxxee waan ta'eef waan jaartiin qabneef yeroo chaanaala viidiyoo dalagee maal jedhu ganaa dubartii namaa jaartii namaa kadhatee maal jedhee waan dalaguuf kanaafuu namnis hedduu laaluuf jechuudha. Namni kan irra laaluuf kan irra jaallatu nama dabil ta'e jaarsiif jaartii ta'e. Nama akkasii dammaramaa kana nama dammaramuu fedhu zabana dammaramaati. Kanaaf nama akkasii jechuu kan laalamu. Kanaafuu Mustafaan anillee maaliif hin dammaramne jedhee dammaruuf olii gad deemaa dhaqee. Dammaruuf gandarra zooraa dhaqee jaartii barbaadee na dammara yoo jedhu rabbi isaa dammaru jedhanii ari'anii. La adi tolle Mustafa dhiifama nurraa ta'e viidiyoo kan yoo ka argitus taate bakka ati hin jirretti waan akkana haasa'u kennan. Akkasii Mustafaan hin dammarama jedhee gandarra deemee jaartii fuudha jedhee dhalaa bareedduu laalee yoo itti dhaqu abbaan achi dhaqiiti rabbi isaa dammaru jedhee ari'ee rabbi isaa ari'u ka ari'ellee. Maharree kabajaan dhaqee gaafate. Sodaa yoo nu kenna qofa sodaa ta'a. Yoo nu kennin dantaa isaati. Yoo gaafa nu kennin kabajna kaadhiidha. Lammadan kan nuuf hin mala. Saniifuu jarjarree. Ani kamiin akka ta'ellee san beeku beektaa? Dhiifama irraa ta'u. Eenyu akka ta'ellee hin beeku nama kabajaan dhaqee jaartii kadhateetti hin dhooggatu. Nama akkasii dhooggate rabbi haa dhooggatu. Miti. Isallee waan dhoorkatanatti fakkaatee Hin dhooggatan aareen jedhee hamileen tuqamtee yeroo isa hirriba dhabee samoon isan hedduu gaddee jira hedduu aaree jira sila ana taateen dhiisu buute kutaanii waan fedhaa fidu abbama sanuu jechuudha. Garuu namni si beekan abbaa yuute baasa bana mushuucee qofa hawaalaa buuse ismaa mucattiisa sii galee akkasii kanaafuu namni jechuun Mustafaan jechuun akkasitti anillee fuudhee lamatee haadha manaa godhadhee akkuma namni kaminuu haadha manaa qabutti anillee akkas godheetiniin lamateetiniin daddalagadhee sadi taanaa jedhee karoorfatee ittiin gatee nu maratee maal jedhee itti qophaa'ee yoo dhaqu akkasitti jaartii kadhateetiniin maanguddoo ergateetti dhooggataniitiniin mana ari'anii jechuudha Mustafaan hamileen tuqamte. Akkas YouTube illee xiqqaan guddatuu fi jennaan mallaqa walitti bubufatee maal jedhee dalagee itti xaaree fuuraa isaa xab godheetiniin maal jedhee mallaqa walitti qabate. YouTube kiyya xiqqaan kun waan jaartiin qabneef naa guddatu dideemi hiriyoottan tiya nagatti ol kutteeme yoo kan jedhu ka'eetiin mallaqa lafaa baaseetiin chaanaal amma argitan kana Orowood kan jedhu kana ni bite jechuudha akkuma argitan ni bitate mallaqa guddaan bitate mallaqa guddaa asitti YouTube kana ittiin bitate biyyatti ardii fi manas ittiin bitatu ni danda'a jechuudha mallaqa xiqqaan bitanne mallaqa guddaallee bitateetiin irratti dalagadhaa irratti xaaree maal jedhee dalagateetiin akkasis akka kaan ijoollee kaanii akka nama kaanii ta'uu fi didee waan babbareedas ni dalagaa ni xaaree kanaafuu jaartii fuudhuu qaba jedhee gaaf murteessellee akkuma isin jedhe waa'ee jaartii dammaramuuf deemnaan rabbi isaa dammaru jedhanii baasanii. Akkuma sani amma immoo Mustafaan hamileen isaa kan cabneef nu yuutubaroonni warri isa bira jiru waliin mammari'anneetiniin akkuma kanaan dura walirraa babbarachuun bareeda akkuma kanaan dura Jadiidii fi Muktaar fa'allee kompiitara bitanii ana sarpiraayiz godhaniiti guyyaa har'aa nullee waliin mari'anneetiniin Abdii fi Hajjii fa'aa namoota yuutubaroota kaanii warra haftan dhiifama nurraa ta'a osoo jaraan hin mari'achiisin warrumaan fo'ii kanarra galu Mustafaan as fo'ii kanarra nu wajjii waan ka galu taateef Abdiin faanuu aaranii jiran kun amma fuula guree akkana dhaabatee jira maanuu hin mari'atin jechuu jiranii osoo hin mari'atin osoo jaraan hin mari'atin kaameeraa 5D Mark 3 Canon 5D kan jedhamu binnee fi sarpiraayiz gochuu deemna nama afur jechuudha. Malleen nuuf akkuma mammaayisi jedhutti loomiin 50 nama 50maaf miidhaginaa jedhan nama tokkoof immoo ba'aadhaa jedhan maaliif kiiloon yoo walitti qabannee heddummaatti akkuma san nullee immoo nama afuriin doolaaruma 700 qofa walitti baasnee doolaara 2,800 qofaan binnee jechuudha silaa jaras ofitti dabalanne yookaan 300 yookaan 200 baasnaa jechuudha mallee inni xiqqaatti gaddeebite jechuudha nullee jaraan hin marannee isin dhiifama nu gootanimi nu gootan. Arri jirallee garuu arrullee erga wanni ta'ame homaa gochuu hin dandeenye. Abshir waan bira bittee waan biraa kaamera kompiitara bira jirra. Laki ilaariya. Maaliif irratti tolee. Maaliif arroo? Hojii irra raabbisu. warree kaabraa bitee eenyu silaa. Nama warri imaaraa kanarra garu warra alaa ittiin dabalu jenneetumaan warra alaa jennaan maatii kennaaf jechuufi miti san dhiifa nurra ta'a
warra mas galu jechuun teennoo suma waan ashaafaa nyaan ol waan mareenneetiin maaliif akkana goonenne Mustafa maaliif moraaliin akka waa dalagu waa hin gooneef jenneetiin jaartillee taatu dhabe kaameeraa godhate jechuudha maaliif kaameeraa babbareedduu kanaan yoo ka'ee suuraa ofiif maxxanse jaartiin baay'attee dhuftee yaada haadha mana fuudhuu kan beekte duramma kaameeraa haadha ala itti fuudhee beekte haadhaalallee taatu adii rakkoo qabdu wanni kaameeraa ga'uun jiru beektaa kanaafuu isin hin mari'achiisne silaa isin mari'achiisne nu hundaaf osoo doolaara 700 qofa waliin baasne kana caalas bituu hin dandeenye malee kanallee walitti bituu hin dandeenye kanarra nu isinillee kalaas akkuma abdiin jedhee wacirraa hafee alhamdulillah jedhetti wacillitti isinillee na inuuti nummaa walii mari'anne ana Muktaari Jadidi fi Amina walii mari'anne nummaan innis fooqi kanarraa hangaluuf warroon fooqii kanarraa jenneetu waan walii mari'anneetiin inni 750 baasaniif. Shanta iddoo malee. Akkasii haaluma kanaan ammallee 50 inni baasee sin jedhee reefi Muktaar hojii deemaniiti waan kana bibbitanii beektaa? Kalaas kabalaayyee. Eewa saniif waan kana deemanii jarris. Eewa waan kanas bibbitan jedhi ammas petroolallee baasee beektaa? Petroolatti guute sanuma sanii. Said akkasii miti amma inni gammadaa yaadu jira wallahi. Maashaallah. Ni gammada argateeti. Haay. Inni jaartii waan fadhuuf silaa jaartii san fiduu hin dandeenye. Haadi jaartillee finnaaf inshallah. Ni finnaaf jaartillee inshallah. Har'a namni kana fide beeki. Bor jaartii sanis akka isin fiddan walumaan finna abdii isinirraa qabna. Ni fiddan jaartis maashaallah. Namni akkasi kanaafuu warrattoota daawwattoota keenya kaameeraallee isiniif mul'isna. Warri iman bilbiltan gattaa. Ima majibbaan block nama godha ima nama bilbil akkana nama jeeqan jechuun kun odaadha maaliif nama jalaan kaasne hin boonaa maali jedhe osoo kaasne yuun dalagu ammas waan akkana faa dalagaa jirra namni isaati fadu akkanarra mee amma kaameeraa bannee jalqaba kaameeraa isin mul'isna karoora keenya sagantaa keenya keetti fuudheemnu tokkoffaa kaameeraa isin mul'isna lammaffaa callisneen kenninu viidiyoo kana guutuu isaaf daleena isaafillee daleene viidiyoo takkitti qofa daleene ittiin kenninu 2-3-4 goona yoo akkasaa viidiyoo kana kakeekii bibbitan wajji walitti qindeeffamee ka gadhiifamu taate sa'aatiin ka itaan immoo pirankii irra daleena jechuudha takkaa ni rifachiisna yookaan immoo gammadaaf hin gammadu lalla pirankii illee qopheessine piraankiin qopheessine akka akkamii beektan taate sabboontuu tana ni beektanii samooniin wajji makamte isillee maatiiti yuutubaraa taate jirti yuutubara yaman keessaa taate jirti isillee sabboontuu jedhamti haati isillee haadha sabboontuu jedhamti maqaan isii Sa'aadaa jedhamti akkas isaanis nu wajji makamanii chaanaal isaanillee sabboontuutu jedhaa seenaati subscribe godhaa fi jajjabeessaa kanaafuu sabboontuu tana finnee fi osoo kaameraan kenniif dura hin fufurte har'as Drama dari ini sudah cerita. Mama, bisa antu nak kisah itu asin dua kisah. Sudah tinta mam, akan dapat itu kabda. Sabun tu beri dua hari tentang phone Mustafa jalka prank kira dari na. Prank kira dari lemo, mal surprise juga cufine. Hada kanan haflawan ni gone. Malifi sabun tu si suke nudiam na ini kanan dur ini prank kira dari lagi mana deke. Mana isanya deke ini mal jadi anif sabun tu jual galani hada prank kita lagan. Abba ni si sudi jera. Anif sabun tu wali galle jerati. Abba wali galle jera. Ha guddate tu ko barno tanafi tu opsi nanjere tinin. Tursiisni prankisan yoo argitanii jiraatan dura gadhiifamee jira yoo ilaalanii seenaa ilaalaa isin jedha liinkis jala isiniif kenna aniif sabboon tun akka wal fuunuuf abbaa wajji dubbadheetiin gaafa isin guddate naa kenni jedheen hiriyyaa isaatiin hiriyya kiyya tole naan jedhee jiraati akkamitti ati na dhoggatte kanaafuu ammaaliif yuutuub irratti ol baastee akkana kana jedhee haadha irratti pirankii dalagee jira jechuudha pirankii warri ilaalanii seenaa ilaala kanaaf haadha irratti waan pirankii dalaganii haati immoo har'a deebistee yaada kana nuuf kenniteet sabboon tun yaada nuu kennanii deebisaniitiin har'a kanaaf sii kennee kalas ummata fudura si kenna ati kaati prank irra dalee deemti dhugamaan si kenna surprise jennetiin kennaaf jechuudha Mustafa waan jedhu laala ni fuudhaaf hin fuudhu laala jechuudha ma ni jedhu laala akkasitti surprise goone yoo inni mirqaanillee moo ni rifachiisna prank irra dalagu jirra malee isin kenninu isin barnoota gafixutti maali jennaani haala saniin waan hin taane prank kunis garuu xiqqoo malas goone akka inni miidhamnetti akka rifanne jechuudha yoo rifatee jennee kaanet yoo rifates kaamera kennaa jirraaf waan siin sobna mucayoon ganaa xiqqoodhaa haa guddattu siin kennamu amma obsii kun prankiidha jennaan jechuudha dalagaa kenna rifachiisnee kaane keettaan surratti immoo prank surprise goona hanga dhumaatti nu wajjin tura yoo akka isaa viidiyoon kun dheerate viidiyoo lammataati irratti yeroo isii prank Mustafa kenneef waan Mustafaan jedhu laala prankiin booda immoo ittaan suudhaan kaameraa 5D Mark 3 kennaaf jechuudha gatiin kaameraa kana biyya kanatti $2,800 sanuma dura yeroo naannoo kaameraa kiyya bisan $4,000 ture 4,000 bitama ture amma xiqqoo gabbu'aa jira jechuudha Mark 4 fuuldura jira Mark 4 jira Mark 2 Mark 1 dura jira jechuudha kaameraan 5D jechuun namoonni beekanii full frame dha
kaameeraa ajaa'ibaati. Fiilmii hunda itti waraabuuf ni ta'a. Viidiyoo babbareedaa ittiin dalaguuf ni ta'a jechuudha. Mark Foris ni jira xiqqoo garuu kanarra xiqqoo ol ulfaata. Gatiileen ol dabala jechuudha. Kanumaaf kun isaan madaalinneeti. Kaameeraa nu harkaa qabnu keenna caala. Tis indii, eetii indii kanneen kana dhiisee biraa kutaa keenna caala. Saayiziin tokko ta'ullee jechuudha. Qabi. Amlee godhaaf garuu. Boom. 5D. YouTuberaaf waan akkanaa kana badhaasa yoo kennan. Umrii guutuu gammadaa oola jechuudha. Kanaafuu akkuma kanaan dura Jadiidii fi Muktaar fa'aa akkasitti kompiitara san boombii itti dhoosanii sarpiraayiz godhaniitti anis gammadaa ittiin waa hedduu ittiin dalagaa ture. Akkuma san inni illee immoo kanaan kana caalaa akka gammadu maaliifi gatiin kaameeraa kana gatiin isaa gatii kana argee jaartii fedhu. Jaartii fedhu. Waraqaalee keessaa gugurree jirra sababii Jaartii baay'ee gammachiisa. waan wanta jenneef jechuudha. Jaartii baay'ee. Kaameeraan kaardiidha. Nam tokko kan naqabi. Kaameeraan akkuma argitan kaardiidha. 5D waa hunda itti radattabnee jirra. Nuti itti nannaqee jarrabnee ilaalle. Akkuma argitan asitti iOS 5D jedha. Mark 3dha. Kaanuun 5D jechuun kaameeraa irraa qaaliiti. Warroota akka kaanuun 7D M5 maali 7D 18D 9D fi warroota akka 750 maali jedhamu kaameeraatu hedduu jira. 850 fa'aa jira. Moodelli kaameeraa kaanuun jechuudha. Kanneen kana guutuu ni caala jechuudha. Kuni kaameerota kaanuun mirrorless jedhaman keessaa kanneen kana ka irraa guddaa ka akiraa ka kana kaanuun 5D Mark 4dha jechuudha. Kun immoo Mark 3dha jechuudha. Mark 3dha Mark 4 ka kana oliiti. Kaanuun nota keessaa bareenni ka akiraa isa jechuudha. Mush ka akiraa kaameeraa $50 fa'aa jira. Kaameeraa amma Sony fa'allee Sony 7X I maali ta'etu sanniin tan ka $2,700 jira. Gatii wal madaalullee kuni kaanuun kaameeraa boombii dhoosu bareedaa achi keessi mul'isa. As kennu meeshaalee guutuu. Meeshaalee sadii hunduu as keessa jira. Kaartoon bitame. Mudah mudah kalau nak video ada lagi yang ada berapa? Cara kisah pun. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. سماه خانك بتزوج. وسمع كذا كوتش جزء عرفت إيه؟ Isin ajaa'ibsaa kaameeraan kun gatiin kaameeraan kun fakkeenyaaf biyya keessatti namni kaameeraa kana qabu kiraan isaa guyyaatti 1500 hanga 2000 ni deema. Birri Itoophiyaa. 1500 makiinaa akkamtu kireeffame Itoophiyaa keessatti Yaris model 2006 2008 10 kunniin kun 2006 2008 hanga 2010 makiinaa Yaris gatii ittiin kireeffamu viis nu caalte jechuudha. Makiinaa viis caalte makiinaa Yaris yookaan immoo makiinaan gurguddaan kumaa fi guyyaatti kuma takkaa fi 500 birri Itoophiyaatiin kireeffamti jirti. Kaameeraan kun illee Itoophiyaa taate guyyaatti gatii saniin ni kireeffama. Yoo dalageellee sanii olis dalagaa jechuudha. Waan akka fiilmis waraabuuf hin ta'a. Leensii qofa turre hin jirre. Leensii ganaa fuune jechuudha. Leensii bareedaa nu jijjiirre jennee namicha achirra birrii daballee fi leensii isaa wajjin gurguramu dhiisnetiin leensii zeebraa fuudhuuf jirra jechuudha. Zeebraa dheeraa san isa bituuf jirra. Isallee yeroo biraa isiniif mul'isna jechuudha. Namichi isiniif fidan jedhee magaalaa xiqqoo fagoo waan jiruuf isiniif fidan jedhee san ajajaan fichiisuu jira jechuudha. Leensii san leensiin zeebraa dheeraa san isa bituuf jirra. Tawajjin bitamtu san hin fuune jechuudha. Isarra daballee. Kanaaf kana fuunee fi kana fakkaate jechuudha kaameeraan iOS 5D kan jedhu kaanuun iOS OS Mark 3dha 5Ddha kaameeraa boombii dhoosuu namoonni bitachuu barbaadan kaameeraa bareedaa kan jettan taate kana olillee R6 maali kan jedhu jira kaameroonni hedduu jira jechuudha kana qofaa miti kaameeraa modeela wal caalaa kaameeraa $50,000 $20,000 fa'a gurguramu jira jechuudha hedduu jira jechuudha. Kuni ka boombii dhoosu ka ajaa'ibaati full frame dha 4K hunda waraabaa kalaas walumaa galatti waa'ee kaameeraa kana waan isiniif kaameerota nu qaqqabnu san hunda oli jechuudha kaameeraa nu qabnu olitti tisindii kanu $2,000 binne kanneen kana hunda ni caala jechuudha kaameeraa ajaa'ibaati walumaa galatti kaameeraa kana Mustafaaf surprise gochuu deemna yoo akka isaa viidiyoon kun isin dhiyate viidiyoo itti aanu irratti pirankii isii irratti darinee kaanetiniin ka itti aanu irratti isa surprise goone kenneefi keeka waliin nyaannee maal jenneetiniin haala sanii sagantaa kenneefinaa hanga dhumaatti nu wajjin xumuraa nullee isinis warri bitaniif warri mallaqa baastanii yaada kanaan bibbitaniif galatoomaa isin jecha galatoomaa isinitti haa baratu warroonni beekinle haala kanaan hiriyoota yoo taatan yoo eewa hiriyoota nufiitiin waan xiqqishu waliin baasanii nam tokkicha waan guddaa waan bareedaa waan inni bituu hin dandeenye bittanii yoo gammachiisan taate gammachuu daangaa hin qabne
haala kanaan jaalalti teessan hin dabalti ammas tokkummaan ni dabalti jechuudha haala kanaan sarpiraayiz gochuu waan bareedaa wal jala haa barannu jedha eewa wal jala haa barannu nama hunda haala kanaan sarpiraayiz haa goonu jechuudha kanaafuu viidiyoon tun isin dheertee jirti viidiyoo itti aanu walii seenaa nagaan nuuf turaa baabaay